ilma namaa caalaa lubbuu namaa caalaa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa qaala'uu rakasuuyyuu jiddu galeessa ta'uuyyuu waan mana Arabaatiif dabarsine san gubaa mana Arabaatiif dabarsine sanii fi gubaa Itoophiyaa wal madaalchisaa jechuun namatti tola jechuu miti. Jireenyi kun isaatuyyuu chaalenjii qaba. Walaakin as gabbaatee qilleensa nagahaa achitti alan argitu. Aduun argitu miti. As baatee ala jettee haragalfatta. Sigalee birdilimsii galchuu barbaadaa kennaa namaa gaa'ela ijaarataa jira, obboleessa kiyya fuudhaa jira, waan hedduu fi sababa waan hin taane uffata madaamin naa kennite hin galchamuu hin gataa kiyya kabituu hedduu akkam godha. Warqii biyya galuuf baatii 3 na hafee bitadhee galaa immoo dhiisee maallaqaan galadhaa. Riyaala sharafuu naa wayyamoo qabadhee galachuun naa wayyaa gaafii fi keessanillee jechuun waan kana sanirra nammoo waayifni biyya keenyatti meeqaa waayifni rakasaa qaaliidha jedhanii jireenyi hedduu nama hadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harka fuunee jirta wantiif kutaana sooliin qoodiin baga jiraattan hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Viidiyoo kana wanni qabadhee isinii dhufeef nama hedduutu gaafii adda addaa na gaafata. Tokkoffaa maal jedhan isiniif fakkaate namni hedduun ijoolleen hedduun biyya galuu hedaa maallaqa harka qabadhee galaa immoo hawaalaan ergadhee galaa jedhan tokko jedha. Lammaffaa irratti ammoo galaa jira. Warqii bitadhee yoo galee Google irra search yoo godhu warqiin ka Itoophiyaatti irra rakasaa ka biyya Arabaa kun gatii isaa gaafadhu qaaliidha jedhan. Ajiib raajidha. Baasee yoo tursiiftanii gurguruu heddan maallaqa irra warqii isinii wayyaa bitadhaa taakka. Yoo ammoo kagalaa jiraattan tahee warqiin godhatanii godhatuu baattanii qarshiin isaa ka bitanii fi ka ittiin gurguratan garaagarummaa qaba gabbu'aa. Yoo qarshii 27 ka bittan tahe akka Itoophiyaatti 22 gurgurtan. Kana jechuun waan turiinsa keessatti malee har'atti garagalchuuf isin hin baasu. Har'atti gurguruuf yookiin ammoo qarshii jijjiirachuuf abadan isin hin baasu tokko jedha. Tokkoffaa irratti warqii bitadhaa kan isiniin jedhu mee yaaduma kiyyana keessa jiru ol baasee achi baasee isinii himuu qajeelchee jechuudha. Shamarran takka biyya yoo galtu chaalenjii hedduutu sii mudataa, kufaatii hedduutu sii mudataa. Dhiiraa fi dubartiin garaagarummaa hedduu qabanii sababni isaa tokko yoo jette yeroo baay'ee jechuudha. Irra caalaa innu jechuudha shamarran dubartoonni anas dabalatee qalbii cammana qabna. Sababni isaa fayyaaliyyiidha. Keessatti hammeenya namaaf hin qabanii namarratti uf gatu, nama amanu, namarratti uf baqqa jechuun dhibbatti akkuma nama amanaman sanitti nama amananii namarratti uf gatu jechuu. Kana jechuun waan qabdu guutuu namaaf taatee namaaf gootee gaafa galtutti hoo akkamsitti fakkaatee obboleettitiyyaa namni ati godhaafi turte hundi isaa bifuma haara yaawwaa sirra eegaa kennaa maanuun galleeni sirra eeganii sitti mufatanii ati dhabdus dhaba kan keessiin beekanii wallaahi al'aazim kasiin oodullee hin jira. Kanaafi gaafa namni nama gate walaakin rabbii nama gatiin isinii galaaraa miti. Gaafa kana wanni isin gootanii waanuma harkaa qabdan waan keessantuu waan fedhillee yoo ta'e waggaa dheeraa waan turtanii galtaniif kun silaa kaati dura quban qabne waan gooneef naga rabbiitu nu gaafattu bilbilaan dur quban qabdi jedha. Nama natti dhufin siin jedhuuf jiraachuu danda'a. Yoo seenaa tokko seenaa haadha faaxee yaadattan miliyoona 3 dhabee jette. Biyya galee maatii kiyya akka nama maatii hin qabne Finfinnee guyyaa 20 taahee Kaayiroo deemee jette. Sababni kana taheefi sabab maalii nama amanuu namarra uf gatu maatillee haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u isinii galaa jiraa miti. Kanaafi gaafa akkas taatee jettu sanii kan bakka kufee nama kaasu haaliquma haqaati harki qullaan fuulan ibsutti Oromoon. Kan akka jirtuu fi akka taatirraa kana jedhee jechuun sharafuun baay'isee isinii sharafu odoon tahin isiniif gala jedhee waan yaaduuf. Kan gaafa harka qullaa taatanii harka qullaa haftan isin jajjabeessu maallaqa harkaa qabdan. Tokkoffaa haga takka maallaqa qabadha. Lammaffaa ani warqii godhattanii yoo miti jechuun yoom isinii guuttee yoom
waan hawwitan san godhattanii warqii bitattanii godhattanii beekaa san jechuun ka godhatullee jira kana jannaaniin dhugaa jirtu isinitti hima bismillah ka jireenya Itoophiyaa kan akka faranjiititti jireenya faranjiin argineemi hin dhagaa jechuun jira kan namni wal keessaa maatiin jiraachuu danda'a hiriyoottan jiraachuu danda'ani keessattuu namni sooshaal miidiyaa kun nama hedduu waliin haasaa nama hedduu wal quba qabaa miire Itoophiyaa kana keessa taa'ee jireenya faranjii ka jiraatu jira nyaanni isaa gabayaan bitamu supermarketii malee supermarketii ajaa'iba fakkaatu kan biyya alaa fakkaatu Itoophiyaa keessaan jira wallahi alazim jechuun Adaamallee jiraadhe Shaashamannellee jiraadhe alhamdulillahi rabbil alamin magaalota hedduullee deddeeme ka jiraadhe malee Shaashamannee taa'ee supermarketii Finfinnee dhaqee waan Shaashamannee hin jirre kan mana ofii agaraa dagaddamatu jira jiyaan Adaamaa akkas yaa jama'atul khayri akkuma rakkataan jiru quufaalleen jira isini galee rakkoo qofa namni raasuu rakkoo qofa namni faarsu anana ajaa'iba jechuun ilmi namaa akkuma bifni namaa garagara ta'uun kun gabaabaa qumatiin kun dheeraa kun magaala kun diimaa ta'uun wanni hundi garagara jechuudha rizqiin namaallee garagara hireen namaa garagara jiraata ati akka mana keetitti keessattuu jechuun ani afii kiyyaa jechuun an obboloota gara 12 qaba maashaallah tabarakallah waan isin ajaa'ibeetiin dhiifnerra hundi keenya 12 iyyuu carraan keenya garagara tuwwan silaa walakkaan maal bayanii fi maal tahaniin ganaadha daa'imman hin beekamne namootiin haga 6-7 hundi keenya carraan keenya garagara bifallee yoo xiqqoo wal fakkaanne wallahi qoodni keenya garagara keessattuu namni maqaan wal fakkaannullee hin jira garuu qoonni keenya garagara amalli keenya haga takka walitti dhufuu danda'a isinii galee ilmi namaa kun haadha fi abbaa takka irraa bahee waan wal fakkaatuun hin dhabu walitti dhufuu danda'a walaakin hireen keenya garagara iddoon jireenya keenyaatu iyyuu garagara qoodni keenya marti isaa garagara waan isin ajaa'ibaarra kana waan ta'eef namni martu akka ofiititti Allahu akbar maabraatiin badee wanni nuun taane nurraa abaddu asumaanuyyuu viidiyoo kiyya hin dhaabu daqiiqaa xumurachuuf waan ga'eefitti fufa kanaaf hundi keessan akka keessanii waan jiraattaniif jecha akka mana keessaniititti tokkoffaa irratti uffata madaamii sii kennite hin gatinii galfadhu wanni jiru nama fayyada takka jedhe lammaffaa irratti ammootuyyuu birdilimsii bitee galuu ni barbaada bittee hin galiniin birdilimsii fakkeenyaaf birdilimsiin duraan biyya keenya irra kasa ture amma immoo haga ta'e hin beeku ani gara baatee 4-5 qarshii 7,000 bitee beeka achitti isin galchitan san jechuu birdilimsiin Itoophiyaatti meeqa jedhiitii gaafadhu haala sanii sharafa kan kee wal dhoofsifadhu kiiloo itti kafaltu wal madaalchisi qarshii ittiin bittu herreega dhayadhu ka'iitiin achi booda waan tokko murteeffadhu siin jedha kan tawarqii bittee baatii 2-3 booda galtee bittee gurguruu hedduu ammoo hin bitini maallaquma kan keetiin galadhu tan riyaala qabadhee biyyatti sharafadhamoo riyaala 10,000 qabaa biyyatti sharafadhamoo asii hawaalan ergadha jettu suni yoo qarshii kan kee riyaala kanaan galte siifuu bareeda ta'amaa jennaaniin daftee hociin gootu hin balleessitu siif qusatamaa jechuudha haa ta'u malee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkam isiniif fakkaate maallaqa kana nama beekutu iyyuu si sharafa iddoo qaba bakka itti sharafan gabaa gurraacha bakka maallaqni itti bitamu jira achitti namarraa malee tokkoffaa jette dallaala adda addaatu jira si nyaataa lammaffaa irratti dirqama walumaa galatti nama jabaa tokko qabaachuu qabda kasi nyaanne innis jechu kasi yaadu ka akka itti sharafattu si sharafuu barbaadu isa kana qabaachuu qabda jechuudha akkasitti yoo nama san qabaattee jette maallaqni kan keellee siif sharafama haala bareedaa taheen qarshii bareedaa tahee harka kan keesseenee hojii eegaluu dandeetta biyya keenya keessatti waayifni jiruu nama dhoorga jettan wannummaan akka Itoophiyaatitti silaa rakasa jennuuni dhugaa rabbii dubbachuuf akka kiyyatti akka nama biraan beeku maani nan galchu akka nama biraa akka kiyyatti ani Itoophiyaa keessatti wanni rakasa jedhee yaadu nyaata dhugaatii bishaan maleellee waayifaa fi tiraanspoortii makiinaati. Tiraanspoortii makiinaa yoo jedhu rakasa akkasiitii miti amma dabale garuu aga beenzilli badee jedhe kana dabale malee tiraanspoortiin makiinaa dura rakasa ture. Fakkeenyaaf Adaamarraa bakka wayii deemuu yoo hedduu 500 hin caalu fagoollee maan taane 300, 400, 500.
shaashamannee irraa bakka horii deemuu yoo hedduu kun 200 kun 300 kun maalidha. Inumaa lubbuu namaa caalaa meeshaa maliktiidhaan waliif gadi dabarsitu walii gadi erguutu tuuyyuu maalidha isiniif fakkaate widdiidha. Meeshaan amma waan diqqishuu wayiillee ergite 500 kafaltaa. Kaartoonii tokko akkasii yoo ergite 1000 kafaltaa 2000 kafaltaa waan akkasiiti. Inumaayyuu kooddadu ilma namaa caalaa lubbuu namaa caalaa jechuudha. Kanaaf jireenyi Itoophiyaa qaala'uu rakasuuyyuu jiddu galeessa ta'uuyyuu jiru waan ta'eef eessattuuyyuu jireenya addunyaa akkanuma jiraachuu waan ta'eef walii wareerina. Warroonni jechuu Itoophiyaa galtanii biyuu qofa guddifachuuf dhugaa jirtu isinitti hima. Anas taatee nama biraallee waan mana Arabaatti dabarsine san gubaa mana Arabaatti dabarsine sanii fi gubaa Itoophiyaa wal madaalchisaa jechuun namatti tola jechuu miti. Jireenyi kun isaatuyyuu chaalenjii qaba. Walaakin as gabbaatee qilleensa nagahaa achitti alan argitu. Aduun argitu miti as baatee ala jettee haragalfatta. Siigalee qilleensa keeti ka osoo waan feeti gubattee ibidda siisi qabaa jiraate gadi baata jechuun. San hoo bismillahirrahmanirrahim bakki dhaqxoon jiru balballi cufaa. Manni qulfii gibbiin jiru fooqii irraa jala fooqii 3 4 5 6 7 8 dalaydaan mitireet. Kana waan ta'eef gaarii biyya namaa irra badduu biyya ofii wayyaa walumatti hin dhufu. Jiruu akka keeti jiraata siin jedhee jiraan. Jireenyi qaala'ee rakasee ka qabu akkuma qabutti jiraata. Kan qabne akkuma dhabetti jiraataa jira. Akiinuu warree buna karaa irra gurguruu fi shunkurtii taa'ee fireen baasu sunillee jiraataa jira. Bariyaa jama'atul khayri maal taatan maa wal somna irra caalaa jiruu kana madorgu kiraa manaa jedhee yaada jechuun sanis waan ofii keessatti jiruuf ta'uu danda'a. Sunis yoo dalagattee waa qabaateetti wallaahi rabbiin si razaqnaani waa takka jireenyi jechuudha. Kanaaf isin jaaladha isin kabajaa viidiyoo kiyya share like godhaa. YouTube kiyya ammoo Ummurazaq Tuuqa jedhu san subscribe gochuudhaan viidiyoon isaa akka laallamu godhaa. Silaa kana diddanii miira subscribe 70 baataa viiyuun 500 ani obaalee waan dubbadhuun qabu kana isin soquuf jecha TikTok illee dhaqee hillaaqadhuu DV seenee والله العظيم رب مرة تشوف كنني الحمد لله وان إني نرزقه وان إني نوكن فيو إني نوكن الحمد لله راجل هذا من دافيو الحمد لله إذا شو متشعلا نقد ترابلا أما سمو كومنتي فيديو كنا لالي أكما كومنتي فيديو كاري راسيني بديبسه يا دكاني سيني بديبسه ويا فريت هتي ويا أكنو ما يشوا يا دا isiniif deebisuu qophii godhe isiniif deebisaa. Isin immoo viidiyoo kana jalatti koomentii bareedaa fi maashaallah jechuun akkasuma du'aa inaa godhuudhaan na waliin fayyaa gaarii turtii gaarii isinii jedha. Nagaatti toora bulaa fayyaan faaya.